Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oromoo 360 kun sagantaa keenna ka sheeka keenna Sheek Kamaal Muhammad wajjin godhaa jirru kutaa lammataati. Sheekamee waa'ee Oromoo teennata biyyaa walumaa galatti akka Oromiyaatti mee gara hawaasa sikkoo mandoo kanaatillee gaafiilee jajjabduu isinii qaba. Mee walumaa galatti Oromoo fi Oromiyaan maal keessa akka jirtu akkamittiin xallitan maaltu isinitti mul'ata haalli Oromoon biyyaa keessa jirtu? Ta Oromoon raayoo kaase Oromoon rakkinnuma akka Afrikaa kibbaa kana odoo biyyi nagaa qabdu waan rakkinna uumama isii keessa jiru malee jiruun kenna hammaatte jiruun waloo Oromoodhaa hammaataa jirti. Maddi jiruun hawaasa Oromoo guututti isii hammeessaa jiru burqaan isiidhaa maddi balaa kana siyaasarraa kaka'e. Siyaasaa ammaan duraa mililikoota fi haga dhuma wayyaaneetti hawaasa kana akka isaan walitti dhufanii akka hawaasaatti waliin hin jiraan duree if keessaa baasanii hayyuu isaaniin dhageenye olomaa isaaniin dhageenye akka namni sadii waa tokko waliin mari'atee hin jiraanne dhiibbaa santu irra ture. Isaanuma walirratti ijaaranii wallaalaa keessaa fudhatanii waa qoonqoo itti kennanii ummata kana akkasitti bittinneessanii jireenya isaanii, amantii isaanii, aadaa isaanii waa hunda harkaa balleessanii akkasitti bitaa turanii jechuudha. Eega Rabbiin Jawhar Muhammad Rabbi umrii haa dheeressu rakkinna ummata Oromoodhaa karaa siyaasaalleen keessaa bahuu dadhabee dhaabonni siyaasaa ka Oromoo kan jirtulleen wal abaartee biyya ambaa keessa namuu babbadee abdii muree eega ummanni Oromoodhaa wayyaanee namata aga jiru teennaa hin bulchina jechuu binnee bulchina jechuu dachirrallee buqqaafnee waan feene goona jechuu eega isii murteeffattee Rabbi gurbaa kanatti kaasee qeerroo Oromoodhaa ummata Oromoo wal dhageessisee mootummaa wayyaaneedhaa sana akka inni biyya sanirraa buqqa'u godhe. Eega inni achirraa buqqaasee waluma tahanii warri mootummaa waliin jiruu fi innilleen waluma wal dhagayanii buqqaasan booda ummanni Oromoo carraa bareeda isaanii dhufe. Carraa bareeda Rabbiin isaanii fide. Dandeettii isaaniitiin humna isaaniitiin odoo hin ta'in qarqaarsa Rabbiitiin ummanni sun kan irraa buqqa'e ummata taankii xayyaara qabeenya agas ga'uu qabu Rabbiin irraa buqqaasee jechuudha sababa sossii mucaan kun ummata kana walitti fidee godhuudhaatiin carraa argame kana anaadhaan warroonni duraan abdii muree biyya alaa keessatti hawaasa Oromoo gandaa fi amantiin adda diiguu malee akka hawaasaatti iyyuu warrummaan siyaasaa yookaan dhugaa dubbannu taate walitti fiduu hin danda'in fi warroonni ummata Oromoodhaa fixuu fi ajjeesuu wayyaaneedhaan waliin malee waa isaanii qabachuu hin danda'in anaa fi anatu bakka tanaan mala anattu bakka tanaan mala kursiidha bakka tana bulchuudhaan anattu mala jechuudhaaf carraa argate ummanni Oromoodhaa dhabaa jira miidhama gurguddatu biyya san keessatti ummata Oromoo keessatti bu'aa jira jechuudha. Waan kana maddi isaa ummanni kun akka diigame walitti deebi'ee wal arguu hin dandeenye warroonni kunillee dantaa isaaniitiif jecha hawaasa kan akka walitti dhufanii akka hawaasaatti ijaaraman godhaan jiran. Falli ummata Oromoodhaa yoo jiraate siyaasaadhaan falli ummata Oromoodhaa argamuu hin danda'u jedhee qabaan. Ummanni Oromoo amma carraa harkaa qaban kana haa jallatu haa qajeelu. Namni har'a galma masaraa mootummaadhaa jiru nama Oromoodhaati. Daldaltoonni tuunis warri mormitoota jechuulleen Oromoodha. Sagaleen biyya san irratti dhagahamaa jirtu sagalee Oromoodhaati jechuudha. Carraa kana jabeeffachuu qaban. Ummata Oromoodhaati warri siyaasaadhaa kun carraa kennuu qaban. Ifiifis jiraachuudhaaf
ifiifis biyya san bulchuu danda'uudhaaf warroonni isaan ifirraa kaasanii buqqaasan sun ni deebi'an. Yoo tokko malee yoo tokko ta'ee uummanni Oromoodhaa ifi walitti deebi'ee hayyuu if keessaa baasee jarmaya hawaasummaa cimaa tokko ka hawaasa kana wal dhageessisu ka akka bineensaa fi wanni argite isaan keessatti wal hortee wal dhaltee hawaasa kana nyaanne godhu jarmayni hawaasummaa cimaan tokko ka mootummaallee yoo kararraa gorte jechuu ni danda'u. Yoo waa irraa barbaadellee waloo ifiitiin gaafachuu danda'u jarmaya hawaasummaadha ka dur qabu uummanni kun ifii wal bulchaa ture. Bulchiinsa mataa isaanii qaban hayyuu isaanii dhagayan wal dhagayaa turan yeroo qaroominni kun hin jiru. Carraan isaanii kennamee daldala siyaasaadhaa warroonni daldala hin beekne siyaasaan tuni daldala garii namni gariin daldala beekaa waan tokko raandii 10 bitee 20tti fa'aa gurgurata yookiin 15tti gurgurata bu'aa buuse gariin ammoo 10 bitee 5tti ka gurguru. Dhaabbonni siyaasaa Oromoodhaa gariin warroota waan raandii 10 bitan 5tti gurguran hedduun isaanii ummata Oromoollee kasaarsuudhaaf warra deemutu jira. Rasaasni ummata Oromoo jidduutti dhawamaa jiru kun dhaabbachuu ka danda'u hawaasni Oromoodhaa jarmaya hawaasummaadhaa deeffachuu yoo danda'e qofa. Gaafa kana taa'ee hayyuun isaa uummanni kun uumamaan hayyuudha. Uumamaan waa beekanii waan gaarii fi waan badduu adda beekan. Nama waan gaarii dalaguu fi nama waan badduu dalaguu adda beekan. Nama daldala siyaasaadhaa kana daldala kasaaraa dalaguu fi daldala bu'aa qabu dalaguu adda beekan waan ta'eef carraan kennamuu fi qaba. Mootummaan Oromoodhaa kaama biyya san qabate uummata Oromoodhaati carraa jarmaya odoo dabballee isaanii garee isaanitti amantiin ta'in harka keessaa fudhatanii akkuma dhimma amantii keessaa harka fudhanne jedhan san abbaa gadaa kayfi olii gadi hin deemaa don ta'in hayyuu uummanni kun naaf ta'a jedhu ifi keessaa baasee jarmayni hawaasummaadhaa akka Arsii Komandootti akka Afran Qallootti ituu humbanna akka Mancaa Tuulamaatti walumaa galatti akka uummanni kun yoo jaaramee hayyuu ifi keessaa baasee walitti dhufee waloon Oromummaadha. Caffee Oromiyaa ta jedhan san caffee Oromiyaa ta kaabinee bilisiginnaa odoon ta'in caffee mataa fi galma mataa fi qabaachuu qaba hawaasni kun. Ka warra mootummaa kanatti dubbachuu ni danda'u. Fakkii amma abbootii gadaa jedhan kana silaa duree hawaasaati ka dhugaa isaaniif keessaa baasanii carraan kennamuu fi qaba hawaasaaf. Gaafa kana biyya san bulchuu danda'a mootummaalleen. Gaafa san Oromoon abbaa biyyaa ta'uu danda'a. Gaafa san Itoophiyaan sun tasgabbaa'uu dandeenya. Haga Oromiyaan uummanni Oromoodhaa tokko tahee in tasgabboofnetti biyyi sun tasgabbaa'uuf hin deemtu rakkinna amma keessa jirtu kana ka irra hamaatti isin gaafa lolli amma deemu kun warroonni daldala siyaasaadhaa daldalan ka waan 10 bitan 5tti gurguran kun hawaasa kana keessa yoo akkanatti ka deemu tahee lubbuu nama hedduutti wareegamuudhaaf deema. Lubbuu namaas qabeenyas biyyas dhabuudhaaf deema. Waan kanaaf jecha warri mootummaalleen ummata Oromoodhaati carraa kennuu qaba. Ummanni Oromoo ammoo biyya alaa fi biyya keessaa jarmaya waloo isaa ka hawaasummaadhaa cimaa ijaaratee wayita ijaarullee hawaasni kun akka Arsii Komandoo wayita ijaaramu akka Oromoon biraa dhiibamutti ijaaramuu odoon ta'in fakkii ummata Oromoo biraatiif akka ta'urratti ijaaramuu qaba. Jaalala ummata Oromoo kaaniif qaburratti ijaaramuu qaba. Fakkii humna akka Oromoo biraatii ta'uu irratti ijaaramuu qaba. Diinagdeedhaan hawaasummaadhaan ijaaramuu qaba. Diinagdeedhaan ijaaramuu qaba. Diinaadhaan ijaaramuu qaba hawaasni kun. Carraan jarmayaa isaanii kennamuu qaba. Kaabineen mootummaadhaan naman ijaartu hawaasni ifi wal ijaaruu qaba. Mootummaan daangaa biyyattiidhaa ka sarbamu eeguu yoo taate ummataaf waan diliverii waan isaan irra barbaadan mootummaa jechuun ummataaf waan isaan barbaadan karaa haa ta'u bishaan haa ta'u mana yaalaa haa ta'u mana barumsaa haa ta'u waan silaa ummanni irraa barbaadu godhuu fi ummata irraa yoo waan barbaadu qabaate bifa jaalalaatiin ummata isaarraa
waan barbaadu argachuu deeggarsa barbaadu. Humnaan ammoo afaan qawweedhaatiin dabballee isaa ijaaree uummata keessa gadi dhiisee dabballeen sun wanni inni dalagu qoonqoo isaatiif yoo inni ergaa balleesse mootummaan ni hidha dalagarraa adi'a. Saniif jecha namni du'a. Saniif jecha namni hidhama. Wanni kun hafuu qaba. Ka jedhuun dhaama irra guddaa uummanni Oromoodhaa jaarmayni isa barbaachisu amma jaarmaya hawaasummaadhaati. Taa'anii maali wanni nu goolaa jiru kun qe'ee Oromoodhaa wanni ibidda itti qabsiisaa jiru kun maali namni wal gaafachuu qaba. Maddi isaa warroota daldala siyaasaa hin beekne warroota kanaan nurraa taa'aa jechuu danda'uu qaba. Hawaasni kun dureen hawaasa kanaa qe'een nama hundaatuyyuu qulqullaa'uu qabdi. Diinarraa qulqullaa'uu qabdi. Wal dhabbiirraa namni gartee hawaasa kana duratti bahee hawaasa kanaan deemuu hin dandeenye akka hin deemne godha jaarmayni hawaasummaadhaa kun. Warroota uummataa nama uummataa if keessaa baasan nama garaa nama maqaa barbaadu odoo hin ta'in nama biyya ijaaruu if keessaa baasa hawaasni kun yoo carraa kennanii fi akka ijaaramu ta'an. Jaarmayni ammoo biyyaa fi biyya alaa keessallee walitti hidhamee ijaaramuu qabaa jedha. Ayyee galatooma sheekaa waan garii osomaan isin gaafatinu na jalaa fixxanii mee amma gara hawaasa sikkoo mandoo kutaalee idil addunyaa guutuu irratti argamanii fi gaafii tokkoon isin gaafadha. Hawaasni sikkoo mandoo yeroo garagaraa rakkoon hedduulleen uumamee jira. Rakkoo uumame kana bifa faca'een furmaatallee itti godhanis jiru. Ammoo akkasittuu hawaasni bakka tokko tokkotti waldaaleen sikkoo mandoo kutaalee garagaraa biyyoota addunyaa tana keessa jiran humna jajjabdus ka qaban jiru. Akkasumatti humniti bakka garagaraatti ijaaraman kun gahaa ta'ee hin mul'atu. Uummanni keenya bal'ina lafaa qabuun baay'ina uummataa qabuun gara Baalee kana yoo fudhanne fakkeenyaaf ganna dheeraa ganna 30 dabran kana jechuu dandeettan uummanni keenya oolaanis ta'ee waraana diinaatiin daangaa irraa hedduu miidhamaa ture. Hawaasni sikkoo mandoo mootummaan rakkoo isaa kana furaa hin jiru. Hawaasni sikkoo mandoo yoo maal ta'e rakkoolee akkanaa kana ofirraa furuu danda'amee waan kana sirri bal'inaan nu dubbadhaa jee. Galatoomii Usmaan hawaasa sikkoo mandootii fi hawaasummaan Oromoo guutuun rakkinna akkaataan inni itti keessaa bahuu danda'u mootummaarrallee akka inni qarqaarsa argachuu danda'u yoo jaarmaya hawaasummaadhaa qabaatedha. Yoo jaarmaya hawaasummaa qabaate jaarmayni Arsii sikkoo mandoo dhugaadha akka atiin jettee maqaa sikkoo mandoo kanaan waldayoonni hedduun ijaaramanii jiran biyya garagaraatti Afrikaa kibbaatti ni jiranii Ameerikaa jiru biyyootuma Awurooppaa kana hunda keessa jiru. Jaaramanii akkasitti biyya san keessatti biyya keessatti illee jiru. Kaayyama qabanii fi kaayyama hin qabne jidduu. Jaarmayni kuni hedduun isaa tokko tokko jaarmayuma hawaasaa ka dhugaa hawaasii fi yoo wallaalellee akkaataa itti waa godhu yoo humnallee dadhabe waan inni barbaadu guutuu fi jaarmayuma hawaasaa ka dhugaati. Gariin ammoo daldaltoota dallaala jechuudha. Dallaala maqaa Arsii sikkoo mandoo baafatee maqaa sanii waa dallaala. Mootummaarraa waa argachuudhaaf haa ta'uu waa diinagdee wayii walitti gurmeessee maqaa sikkoo mandoo saniin biizinasa haa barbaadu. Atiin waan kana walitti dhufee caayaa waloodhaa tokko waldaa kamtuyyuu dhugaadhaan uummata Oromooti uummata Arsii sikkoo mandoo ijaaruudhaaf maqaa kana moggaafatee deemaa jira. Eenyutu dallaalaa haga ammaatti walitti dhufee wanni addaan baafate hin jiru hawaasni kun. Amma ammoo imala waan sanii qulqulleessuudhaaf yeroon amma nu jirru kun yeroo Arsii sikkoo mandoo guutuu waldayoota jiruu fi afooshota jiru hundaayyuu bakka tokkotti fidu jedhee abdii qaba Rabbiirraahi imalti sun eegaltee jirti. Hawaasni kun yoo waloo jaarmaya waloo isaanii caayaa waloo isaanii galma waloo isaanii tokko qabaatan ifiifis tolanii uummata Oromooleefis tolan. Ifis baraaranii uummata Oromoolee baraaruu danda'an. Uummanni Oromooleen fakkii irraa fudhachuu danda'a. Waan ta'eef furmaanni rakkinna amma oolaa uummata keenya akkasitti dhumaa jiru amata 4 guutuu yookiin amata 5 uummanni sun akka buqqaan deebi'anii hin qubsiifamne achirratti oolaan qabeenya isaanii
hunda warka barbadeessee harka qullaa lubbuun nama hagasii baraan beelaan ka obbaa jirtu ummanni kun deebi'ee qubsiisuu hin dadhabne mootummaan deebi'ee qubsiisuu hin dadhabne mootummaan leennu qubsiisaa jedhanii namni gaafate hin jiru. Wanni kun sababni isaa maali? Namuu gara garatti hidhamee ka biyya jirulleen akka dur darbii iddoo isaanitti mootummaan gabroonfataadhaa ijaare. Maqaa Baaleetiin, maqaa Diida'aatiin, maqaa Gadabiin, Qubsulaan Gannootiin jibaarri isaan jidduutti ijaarame. Jaarmaya jechuudha. Jaarmaya akka Tiraambii onnaa fi Miksikoo fi onnaa jidduutti ijaaree jaarmaya akkasiittu ummata kana jidduutti ijaarame. Ummata gudeeta tokkoon bahe ilmaan sikkoo fi ilmaan mandoo. 7 mandootii fi 5 sikkooti. Arsiin ilmaan gudeeta tokkoo bahe kana maqaa qubsumaa kanaan akka yoo beela'ee waliin qarqaar akka yoo roorrifame waliin birman akka inni waliin dhageenye godhanii jechuudha. Mootummaan ammaan dura ammallee wanni sun akkuma jirutti jira. Jaarmayoonni gara garatti ijaarame kun guruppiin gara garatti hidhame kun hawaasa kana akka walitti hin dhufne mataan isaa darbii san ta'ee jira. Jaarmaya wannaa san ta'ee jira jechuudha. Ijaara san dallaalonni yoo walitti hawaasni kun dhufee caayaa waloodhaa godhate nama hedduutu yulusta. Dallaala hedduutu kasaara. Lubbuu ifiitiif jecha ummata kana akka badu dantaa irraan qabu namni qoonqoof deemu namni ummataa namni hin ta'in walitti dhufiinsa ummataa kanan fedhuu jechuudha. Maaliif garaa isaa waan inni argatutu waan jalaa badu dantaan isaa waan tuqamtu. Warroota gara garatti jaarmayoota gara garaa qaban kana shartii shuruuxa malee akkuma mootummaadhaan jedhee dhaame kana mootummaan carraa ummata Oromoo guutuu kennuu qaba. Akka hawaasaatti odoo siyaasaa nama tokkotti hin buune odoo siyaasaa nama tokkoon deeggarre jaarmaya hawaasummaa qofa akka if ijaaran carraa akka mootummaa gaafadhe kana ummata Arsii Sikkoo Mandoo, hayyoota Arsii Sikkoo Mandoo, qeerroo Arsii Sikkoo Mandoo, qarree Arsii Sikkoo Mandoo, haawwota Arsii Sikkoo Mandoo hundan gaafadhe. Maqaa rahimaatiin Rabbi rahima godhee walirraa nu uume waan gara garatti jiru san yeroo gabaabdutti caayaa tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti galma tokko jalatti akka nu dhufan isaan gaafadhaa. Wanni sun imalti isiilleen eegalamtee jirti. Sababaalleen ummata keenyatu dhumaa jira. Yoo nuti aanaa reeffatti aanaa jette Oromoon reeffi afaan boollaatti aanaa. Yoo abbaan iyyate firri namaa birmataa jette. Ummata nuti waan lama dhamaa jirra biyya sanirratti. Lafas dhabaa jirra. Lafti lafeedhaa jette Oromoon. Lafas dhabaa jirra. Warroonni naannoo Sumaaleedhaa ummata keenya dur ummanni sun mootummaa qarqarsa mootummaarraa gaafataan turre ummata isaanuyyuu waraana ittisa biyya saniiti. Daangaa san kabachiisaa turan gaafa horii isaanii qaban. Har'a horiin sunillee irraa dhume amata 5 guutuu oolaan irratti dhaabateeti birmachaa fedhan dachiin sunis nama isii birmattu feeti. Gaafa lafa dhabne wanni irratti jiraatan hin jirtu ummanni sunillee ka dhume ka hafe nama birmatee fi du'arraa isa dandamachiisu feeti. Ifillee walitti dhufnee tartiiba godhannee ummata Oromootis mootummas gaafannee ummata keenya deebifnee akka qubsiifnu lafa isaaniirra gaafadhaa. Ka jaarmayaallee akkasitti waamicha akka nama tokkootti akka nama isaaniirraa dhalateetti nama hundaa'u godhaafi anumaan jedhe. Ayyee sheeka hedduu galatooma ulfaadhaa waan bal'aa silaa namni waa keessaa hubachuu barbaadu waa hubatu waa hedduu nu kaaftanii. Mee gara dhumaatti illee dhufa Oromoon keessattuu hawaasni Sikkoo Mandoo Baalee gammoojjii Baalee ganna haga gara boodaa kana rakkoon ummata kanaa heddummaatti mul'achuu jirti. Hoolaa qabatee diinaan buqqa'uu qabatee rakkoo gurguddootu mul'ataa jira. Rakkoon kun mee yoom furmaata argata sheekamee akkamiin furmaata argata rakkoon? Rakkoon kun yoo tokko qofa furmaata argata. Yoo ummanni walirraa dhalate kun walitti dhufee ummanni keenya dhumaa jira jedhee mootummaattillee jila mootummaadhaan dubbatuuf keessaa baasee itti ergatee mootummaan arguu hin dhabne dhugaa dubbachuudhaaf garuu
ummata Baalee namni isaanirraa haqa godhatu injiran se'u rakkoo akkanaa keessatti isaan laaluudhaan hin malle galanni isaanii kanaa miti. Ummanni kuni dachii Oromiyaadhaatti humna ittisa waraanaa jechuun hin danda'amu. Bara Minilikoota irraa qabee Haayile Sillaasee irraa qabee haga wayyaaneetti takkaa ummata gartee diinaaf hin jilbiiffatin. Mooraa qabsoo ummata Oromoodhaati. Gaafa ummanni jaanoo fi wannaa gabbarullee ummanni kuni ummata isin hin gabbarru jedhee qawwee itti dhawaa ture. Ajjeesee akka diinni du'u argisiisaa ture. Har'a silaa misoomni har'a warroonni bilisiginnaadhaa jedhan bakkeen misoomuuf qabdu haqa godhattu dachii sanirra hin turre. Seenaa warra dalagee keessatti akkuma shari'aa islaamaatti illee warroonni dura wareegama kafalee fi qabsoo takka keessatti qabsoo diinaa keessattis qabsoma ta'ee keessattuyyuu nama wareegama waan saniif godhetu dura haqa godhata misooma jedhan kanallee. Har'a dachiin isaanii misoomu miti dachii isaaniillee dhabanii namni illee achirraa dhabamaa jira jechuudha. Mootummaan gaafa mootummaan habashootaa bulchitullee akkatti hin salphanne Baalee. Gaafa har'a mootummaa Oromootti bulcha jedhan silaa wanni akki kun ummata Baaleetiif hakan ta'u ummata Arsii Sikkoo Mandeetiif hin malu jechuudha. Kana ummanni Arsii Sikkoo Mandoo dura ifii dhufee iyyachuu qaba. Ummata Oromoollee naa birmadhu jechuu qaba. Mootummaan hoo maaliif du'a keessatti na dhiifte dachii tiyya daangaa tiyya tasarbamaa jirtu tabuqqa'aa jiru ummata kiyya kadhumaa jiru maaf du'atti na dhiifte illee namatu jedhaan san jechuuf ammoo ummanni kun walitti dhufuu qaba. Ummanni Arsii Sikkoo Mandoo walitti dhufuu qaba. Biyyaa fi biyya alaa keessaa walitti dhufuu qaba. Gaafa kana furmaanni argamaa siin jedhe. Ayyee galatooma sheeka ulfaadhaamee gaafima takka asirratti isiniif dabaleeti sagantaa kenna dhumurraa hawaasni Sikkoo Mandoo walitti dhufuu qabaa jettanii jirtu. Hawaasni kun walitti yoo dhufe dhugumaa humna ta'ee ummata kana rakkoo isarra gahu kamiilee furmaata kennuu gara qabeenyaatiinis haa ta'u gara beekumsaatiin furmaata kennuun ni danda'ama jedhameeti yaadama. Wanti isin dubbattan kun ammootu garii biratti gandummaa jedhameeti warra dubbatu jira dubbii akkanaa. Warra akkanaati hoo maal barsiiftammee hawaasni akka gosa isaa akka dhaloota isaa akka qubsuma isaatiin ijaaramuun gandummaa ni jechisiisa maal jettanii nimee waan kana hoo akkam deebisaa akkamii kennitanii? Qabxii bareeda kaafte bakkeen kasaaraan gurguddoon uummanni Oromoodha. Har'a carraa argate kana carraa silaa abbaa biyya san guutuu wabii ta'uu danda'u wabii biyya sanii ta'uu danda'u ummata sabab sablammii biyya san jiru keessa jiru hundaafuu abbaa ta'uu danda'u ka dhoorgaa jiru gandummaa waan jedhan kana kuni ummata Oromoodhaa ka salphise yeroo dheeraallee ka bilisummaa isaanii dhoorge ka walirratti abdii fi amantii fixachiise warra kana warroonni kuni warra siin jedhe san warra daldalan beeyne daldala siyaasaan beeyne warroonni kuni afaan siyaasaatiin haasawan gandummaa wayita jedhan. Yoo haqiiqaa laalle warroota waan san haasa'u namni isaanirra waan gandaa oofu hin jiru ani balu hin jedhu. Gurubbiin tokko dhaaba siyaasaa keessaa gurubbiin ummata Oromoodhaa boodatti buusa. Ka carraa har'a argate kanallee akkan qabanne godhaa jiru gurubbii tokko. Gurubbii san ummanni Oromoodhaa gurubbii siyaasaa kasaaraa waan raandii 10 hin bitu. 5tti gurguru san ifirraa laaluu qaba. Ifirraa waa itti himuu qaba. Irratti dammaquu qaba. Warroonni gandummaa jedhan ilmi namaa yoo ummanni hagana gahu fakkeenyaaf ummanni Arsii Sikkoo Mandoo ummata miliyoona 20tti dhiyaatu. Ummata tokko isaa waliin beeyi. Ummanni kun yoo ifii waliin tolan yoo ifii tartiiban qabaatiin yoo ifii dureen qabaatiin maal ummata Oromoodhaatii godhu. Yoo Oromoo ka jennu taate ummanni Harar ummata bal'aa agas gahu. Ummanni kun yoo dureen qabaan yoo adereessan qabaan adereessa amma nama tokko wayita barbaadu adereessa isaa gaafatu. Ummata adereessan qabne lakkoofsi lambarri isaan ittiin beekaman hin jirre akkuma facaanitti akkuma diigamanitti jiran. Oromoon akkamitti ijaaramte? Oromoon akka isiin itti ijaaramtu Arsiin Sikkoo Mandoo tartiiba qabatee sirna godhatee
hayyuu isaatiin hoogganame yoo jedhe mootummaan kun nama dubbatuun beeka rakkoo achi keessatti argamte karaa itti furatuun beeka. Akkasuma hawaasni Harar yoo tartiiba qabaatee duree qabaate hawaasa jaarmaya qabu ka hulaa isaa qulfii mataa fi itti hidhate mootummaan yoo dhufe waan itti dubbatu beeka. Warroonni Oromaa jaarmayni majlisaa kun yoo itti dubbatan nama itti dubbatan beeka. Ummata adeeree san qabna. Eenyutti waa dubbattee rakkoon isaa hiikama. Kuni warroota ummata Oromoodhaa kasaare. Warra ummanni Oromoo warra kanarratti dammaquu qaba. Warra wayita waan arsiinsi komandoo waa'ee arsiinsi komandoo warri wayita dubbatan gandummaa jedhu ummanni kun diina guddaa ummata Oromoodhaati. Diina guddaa ummata Oromoodhaati. Ummata kana adereessa isaanii balleessanii akka fedhanitti akka namni itti taphatu godhuudha. Kanaaf jecha ummanni Oromoodhaa akkuma jirutti ijaaramee hegeree isaa wal ijaaree hawaasummaadhaan hegeree isaa ijaaruu qaba. Hattan siyaasaan Oromoodhaa kun ammasitti himee jira. Warroota gandummaa jedhan kana ummata irra badaati. Ummata irra badaati warroonni kun. Warroonni wayita waan Arsii dubbatan, waan Jimmaa dubbatan, waan Harar dubbatan gandummaa jedhan kun warroonni irra badaa siyaasaa Oromoo keessaa warra kanarra hin jiru. Diinni ummata Oromoo warra kanarra hin jiru. Warroonni kun warra kana adda balleessanii ummata kana addaan balleessanii akka fedhan waan fedhan keessatti sirna dhaba fedhan keessatti dalaguu barbaadan. Maaliif ummanni tokko maaliif wayyaaneen ummata keenya akka hin ijaaramne dhoorgaa turte? Waan feete gabayaa feete isaan keessatti gabayachuudhaaf. Warroonni kunillee waan ifi fedhan ummata kana godhuudhaaf ummata kana akka isaan maqaa dhaloota isaaniitiin waliin waamne godhanii jechuudha. Warra siyaasaa qofaa biti. Hatta namni maqaa diinaatiin islaama malee gosa himachuun hin jiru namni jedhu warroonni kunuyyuu akkaataa diinaa islaamaa itti ibsan warra hin beeyi. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam wayita Madiinaa dhufan ummata gosa lama gurguddoo wal loltu ta wal fixu amata agasii wal luguugaa turte. Awsii fi Khazraj jedhaniini warroota kana duree qaba warri kun durama isaanii saniin haasa'ee waan jiru hunda Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam ummata tokko wayiti itti waa ergu amantiillee fudhadhaa yoo jedhuun duree isaaniitiin dubbata. Hawaasni duree hin qabne, hawaasni jaarmaya hin qabne, hawaasa jiru hin qabu. Diin akka itti geessitu hin beektu. Siyaasaa karaa ittiin geeffattu hin beektu. Diina qofa warri ummata kana adda balleesse. Kunis koppii diinaa san qabatanii warra deeman. Ummanni Oromoo warra kanarratti dammaquu qaba. Ummanni Oromoo wayita ijaaramu ammoo waldii gurratti ijaaramuu hin qabu. Jaarmaya hundi isaanii wal quba qaban kamataan isaanii baaxiin gubbaa walirratti hidhamu. Jaarmaya akkasii ijaaramuu qaban. Ka wal dhagayan, ka yoo rakkatan walii birmatan dureen isaanii sun dhufanii. Ka yoo waan tokko hin goona jedhan waliin godhan kaayaa fi kaayoo dur aburratti bifa kanaan tahamuu qaban jedhaani. Ayye sheeka asuma keessa gaafii takka taa dhiisuun barbaanne takka isinii kaasaa isinillee tuttuqxanii jirtanii ummata gargar facaasuuf sirni dhufa dabraan wantoota isaan fayyadamaa turan tokkotu jira. Durbaalee maqaa lafaatiin moggaafatee arsiinsi komandoo irra jiraata. Akkasuma gadab maqaa lafaatiin moggaafatee irra jiraata. Laanganno diidaa akkasuma maqaa lafaatiin moggaafatee irra jiraata. Ammoo lafuma kana ammaan tana kallattii deebisanii Arsii lixaa, Arsii bahaa, baalee lixaa jedhanii jiran. Kana hoo ummanni kun ufitti dhiisee maqaa seena qabeessa lafa ufii kana dhiisuu qaba. Sanuma qofayyuu osoo hin taane yeroo maqaa lafaa kana akka gosaatti fudhatanii warrumaan mootummaa jedhuun dubbatu. Yeroo dhaloota duubaan dhufu kana baale biyya isin ummata baale jedhamu jedhanii ummatuma sikkoo mandoo ummata Arsii ummata tokkocha gosa garagaraa fakkeessuu yaalantu mul'ata. Kana hoo maal itti himtamee ummata keenya kana maal irraa dubbata? Kanuma jedhaa warra kanallee warruma dhiphummaa wayita waa'een arsoomaa dubbatu dhiphummaa jedhu kana dhiphoonni isaan diinni ummata Oromoodhaa warra kana warra fedhii fi ummata kana keessatti geggeeffachuu barbaadan akka fedha isaaniitti warra jiru ummata kanaan barbaanne warra ummanni kun akka sirna godhatu hin barbaanne mootummaa bilisiginnaallee dhaamsuma warra kanaa dhaabuudhaaf tokko ummata keenya carraa kennuu qaba. Ummata Oromoo guutuudha carraa kennuu qaba. Ummanni kun mancaa tuulama ummata walirraa dhalate. Arsiinsi komandoo ummata walirraa dhalate. Ka gadab jirutu baale jira.
ka baale jirutu gadab jira, ka diidaa jirutu baale jira, ka gadab jira. Hundi ummata kanaa ilmaanuma abbaa tokkootu iyyuu bakka isaa tole dhaqee qubate. Maqaawwanni kun laangannoo fi gadabii fi diidaa fi baale wanni jedhamu qubsuma lafa kanaati. Namni asirra qubatu ilmaan sikkoo fi mandooti. Rahima maqaan yoo adeemsi isaanii adeemsuma habashootaa kataatu taate ummanni kun dammaqee ifirraa dammaqee mootummaa kanatti waa himuu danda'uu qabu. Abbootiin gada dureen baale, dureen diidaa, dureen gadab, dureen laangannoo walitti dhufanii caayaa waloo isaanii ijaarachuu qaban. Mootummaan kun mootummaa alagaadhaa, mootummaa diinaa ta'uun ragaan yoo waan kana dhoorte dhugama diina firaa miti. Yoo akkuma amma majlisa Oromiyaatii fi ka federaalaa ummata Islaamaa hayyamee akka isaan diinaa isaanii geggeeffatan ka hayyamu taate mootummaa Oromooti. Dhibbarraa dhibba namni kun kaayoon isaa ummata Oromoo baraaruudha, ummata Oromoo ijaaruudha. Yoo ammoo Arsii Sikkoo Mandoo darbii gidaara idduutti ijaaruu kataatu taate kuni diina kaleessaatii fi kaarraalleen tokkoma jechuu beekuu qaba ummanni kun. Ifitti dhiisuun qabuun jedha. Arsii qofaa miti hunda ummata Oromoodhaatii dhaama kanaan. Arra Wallagga maaltu ibidda isaan keessatti belbelchaa jira. Kuni maali? Hawaasni sun jaarmaya dhabuu dhugaa dubbachuudha. Namuu kursiidhaaf dheebochuu, kursii barbaadu, kursii dura ummatatu jira. Angoo barbaadan dura ummata keessaa dhalatan kanatu dura dursa. Waa hunda dura namni amantii fi dursuudha, ummata keessaa dhalate dursuudha. Ka dursu waa hunda dura ka dursu kan. Siyaasaan daldala. Daldala namni gariin akka itti daldalu beeka. Gariin wanni inni daldalu kasaara. Warroota daldala kasaaraatiin deeman kamiyyuu uummanni Oromoo carraa kennuuf hin qabu. Nama waa'ee siyaasaa kanaayyuu namni wanni tun daldala akkatti irra daldala kanarraa akkamitti bu'aa buufadhaa beekuu qaba hawaasni Oromoodha. Kanan jedha. Ayyee sheeka ulfaadhaa galatoomaanillee gaaffii kiyya xumuree jira. Sagantaa biraatiin akka walitti deebinu abdii qabaa. Waan dhaamachuu qabaa tanan na hafee waan kana kaasuu fedha jettan yoo jiraate dhaamadhaatii asumaan xumurra. Dhaamsa tokko mootummaa amma biyyattii san bulchu isaaf hin dhaamsa qabaa. Kun uummata Oromoodhaatiif dhaamsa qaba walii galatti. Kama amma haasa'e kana irra deebi'ee uummanni Oromoodhaa hundi isaanii akka jiranitti dhaaba siyaasaatiif harka tumuu odoo hin ta'in dhaabbatanii iflaalanii jireenya hawaasummaa isaanii bakka jiranitti alaa keessa jaarmaya hawaasummaa isaanii deebi'anii akka if ijaaran dhaamsa uummata Oromoodhaatiif qabu guutumatti Arsii Sikkoo Mandootiin hangafe isaan keessaa dhaladhe. Hawaasni jaarmaya hin qabne, hawaasni jaarmaya hawaasummaadhaan hin qabne hawaasa jiruu hin qabne. Akka amma nu taane kana ta'a. Wal biratti du'a waliin baasu wal awwaaluu hin danda'u jechuudha. Roorrifamu roorroo deebisuu hin danda'u. Carraa tokko yoo wanni tokko argame gaafatee argachuu hin danda'u. Mootummaan ummata. Mootummaa wanni jedhamu ummata. Mootummaa kanaahu daldaltoota tanaayyuu yoo isin kara dhaabadde namni karatti deebisuu isaan ta'uu qabu. Kana dhaaba ummata Oromoodhaatiif. Mootummaa Itoophiyaatii fi ka Oromiyaalleedha. Ummanni Oromoodhaa miidhamaa jira. Qe'een Oromoodhaa gubataa jirti. Namni Oromoodhaa dheengadda Kamaal Heebboo nama isa ajjeese hin beeknu. Lubbuu qaalii akkasii dhabuudhaaf bulii 15 irraa na dhukkuba. Nama akkasii ifumaa rasaasni Oromoodhaa rasaasni biraan nyaanne Kamaal Heebboodhaa. Kabbaa fedhee haa ta'u yoo fedhe bilisiginnaa haa ta'u yoo fedhe warra inni waliin dangaraa keessa seene tana haa ta'u. Kasaaraa lubbuu akkasii qaalii san dhabuun jaarmayni dhabamu. Ummata Oromoodhaatiif carraa haa kennu. Carraa ummanni kun if ijaaruudhaa akka hawaasatti deebi'ee ifiyyuu nagaa argachuudhaaf biyya san bulchuudhaaf. Namni irra qubatuun ummata kana addaan darbii idduutti ijaaree ka fedhe baalee ifitti achi qabee diidaa as qabee kana kuni diina gurguddaadha. Nama Oromoo irraa wanni akkasiin eeggamu. Nama dhugaan Oromummaa himatu. Ummanni kun qaama kiyya jedhu wanni akkasii irraan eeggamtu. Hawaasni kun jaarmaya hawaasummaadhaa ka kaleessa waliin jireenya isaanii ka kaleessa haadeeffatanii harka irraa fuudhuu qaba ummata Oromoo irraa. Daangaa Oromiyaadhaa haa kabachiisu. Siyaasa hin taane uummanni hin beeku. Yoo namni du'uuf wanni nama ajjeesaniif siyaasaa taate uummanni ni beeka siyaasaa isa fayyaduu fi isa hin fayyadne. Nama daldala kasaaraati daldaluuf deemuu fi nama daldala qajeelaa daldalu adda beeka uummanni Oromoodhaa.
ibalu situnata ibalu nanta wujechuu danda'a. Carraan uummata Oromooti yaa kennamu jedha mootummaallee kana gaafadha. Kadhumaa kan dhamma ummanni Baalee Arsii Baalee dhumaa jira. Lafarraa buqqa'aa jira. Yoo dhugaadhaan mootummaa Oromoodhaa ka jettan taate masaraa biyyattiidhaa Oromotu ka jiru jettan taate yoo Oromiyaan irraa fi wal bulchitti ka jettan taate uummata Oromoolee birmachiisi uummata sanii birmadhu ummanni sun bakka ifitti adeemu ummanni sun akkanatti ilaaluudhaan hin malleen jedha. Kanumaan keessaa ba'a. Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa yeroo teessan qaalii nuuf kennitanii yaada akkana bilchaataa kana nuuf kennu keessaniif sheeka irra deebi'ee galatoomaa rabbi fayyaa isinii kennee umrii isin dheeressee waan hawwitan kana ummata keessan kasii komandootis ta'ee ka Oromoo guutuu ka ijaaramee jabaatee qanani'ee bal'inaan jiraatu rabbi isin haa agarsiisu isiniin jedha. Sagantaa biraatiin guyyaa rabbi jedhee haga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Sis nagaan naa jiraadhu hedduu galatoomii hedduu si jaalannaa humna laaftuu jabduudhaan dhimma hawaasaa kanarratti dhiphattee hayyoota hawaasa kanaa hundaa'uu affeertee haasofsiisaa jirte dhimma hawaasa kanarratti kanaafuu rabbi miizaan hassanaatiitti si haa dabalu jabaadhu si duuka jirra jabaadhuuti irratti dalagisin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.